Sodaan kee konkolaachisaa kan kee ta'ee iddoo ofii barbaadu akka si geessu heeyyamtamoo konkolaataa jiruu keetii ofii keetii oofattee iddoo barbaaddu gahuu filatta. Akkam nagahaa faana buutota abjuu keessanii. Mata dureewwan jijjiirama gahumsa dhuunfaatiif isinii filanne keessaa har'a mata duree hunda keenya rakkisu tokko ilaalla. Sodaa kufaatii. Waan hedduu hojjechuu osoo barbaaddu akkasiif hin milkoofne yaaddee sodaa cimaa keessa galtee karoorfattee itti dhiiftee beektaa? Sodaa kufaatiitiin wal qabatee filannoon jiru lama. Filannoon tokkoffaan sodaa si mudate sodaachuu dhiiftee kallattimaan wal'aansoo qabatteeni kuffistee bira darbuudha. Gufuuwwan karaa irratti si qunnamanis akka sababoota kufaatii qofa osoo hin taane akka kortoo gara milkaa'ina keetii si baasuutti ilaaltee bira darbinaan humna rakkoo dandamachuu cimaa ta'e horattee sodaa hunda mo'attee milkaa'ina kan kee labsita. Filannoon kun hamilee kan kee ijaaruu